nama lama bakka takkaa miidhamuu hin danda'u. Namni lamaas bakka takkaa haqa qabaachuu hin danda'u. Wararkaan teenya inshaallah eegaan sammuu xixiqqoo hafuura fudhadhee booda haa taatu sanii kun kophaa ta'etti dhufee nageessin jechuu dhufe. Asitti dhufnee eessa bakki raafeettoodha garuu boruu raawwata akka jennee amma akkaaniifi bakka kophaatti tola garuu. Inni nu kunoo ganda keessa deemee maqaa kiyya guyyaan asirraa fayyadamu himaa jira beektaa. Sakti biara daa jeebi. Sakti biara daa fayyadama abba isa. Boru inshaallah yoo rabbi jee bakka itti wal agarru. Itti dhiyaataa tu qilleensi ganda kanaa shakkiidha haaraya. Inshaallah warargaan teenya boru haa taatu. Boru telefoonaa wal agarra. Inshaallah. Telefoonaanis haa ta'u qaamaanis bakka itti wal agarru siifin hima. Maaliif waan kana sin jee beektaa? Obboleessummaa wajjin dhalatan akka ati yaaddutti si yaaduu hin danda'u. Maaliif namni bultee keessa jiraatee ture tokko alaa deddeemuun beeki namatti ulfaata. Si galee ansilaa nama faffacaasan. Ati facaatee barbaada. Na faffacaasan jaartiin silaa nagee wajjin jiru. Baasan maaliif waan kana si kaasa beektaa? Dhiiguma wajjin natti irree naariin. Yaa sokkositti naaru wallahi. Silaasitti aadee bararraa waliin qonna biraa keessa. Sirra. Jararraa kophaa si baasee si amaneeti. Sirra inni sun na dhiyaateeti miti. Namni naa wajjin dhaabbatee lubbuu isii ifnaafamtee naa wajjin akkatti jiru si ijoolleen tuni har'a abbaa haadha ilmaan lamaa qofa guddisuun kophaate ta'aaf kayfifuu diina kana qaba. Maaliif waan kana jaa har'aan tana kaatee hafarsaa bultii xiyya keessatti hin deebuu barbaada. Nadii si yoo fayyaduun taate obboleessa kee garaas irraa mura. Takka jee obboleessa keetis garaa murin. Akkam goona beektaa? Qaxxee ajaa'ibaa takkaan seeraan. Maaliif obboleessa keetis akkamatti diina sitti ta'ee booda akka tasaa yoo caalaa wajjin waliin mufata. Namni itti mataa qabatu hin jiru. Magaalaa jirra amma eenyutti mataa qabachuu jira? Maaliif hin siinjaa? Kophaan jira? Maaliif hin siinjaa beektaa? Yoo makka kaatee hafarsaa ani bultii xiyyatanii keessaa deeme san furmaateen irraa dhoofitanii jawaateen irraa qabdanii jaarsa kiyyaa wajjin walitti deebi'uun qabaa yoo jette obboleessa kee garaas irraa murata. Dhageesse maaliif gowwaan ta'eef? Dubamee haala kamiini? Haala naatu sii mijeessa. Ka mijeessu rabbi. Dhageesse maaliif waan kana jaa beektaa? Ani guyyaa lamaan si gargaara malee guyyaa hawaan takka si godhuu hin danda'u. Dhugaa kanatti. Yoon guyyaa sadii si gargaaree guyyaa afuraffaa si karaa ol deemtu si arte sirraa hin maka. Dhugaa kanatti abbaa kana teessoo Garuu abbaan harkatuus dhabuus karrirraa dhabu. beelaa itti dhufa. Amma ni yaadatti hawaasaa baatu beelan ta'eeti guyyaa asitti caalaa itti dhufnee ijoollee irraa fuudhuu yaadu sun tumuu hin fadhee akka isin tumtanillee hin fadhee akka atilee akkanaatti hawwaa inni harka sillaate sanfaa qabalaan dirqim godhinanii lubbuun caalaa qabii. Maaliif hin godhin arra ilmoon tun abbaa keenya tumtee jetti. Ilmoon tun dhiiga tunis dhalaadha. Abbaa keenyatti maaliif harka laattee haati keenya itti yeroo gaafa akkasii amma inni isaan duratti waan na godhe hin qabu. Ummaa ati fuula keenya duratti baabaa keenya hin qaballeetti. Ati namatti fiddeen tuqsiisifneetti. Harkatti qabuun sanuun waan taane anaatu qixaata taatullee caalaa qixaata giyaasaa anaa kannuufii qaba na boodaan itti dabruu qaba. Maali waan mana keessatti keessallee gabbuu barbaanne garuu dubbii keessa nu gabbuusu. Maaliif keessa gabbuu? Dirqamaa bar dirqamaa si wala. Tokko yoo ati amma kanatti galuun barbaadaa buutii keessa jetteen maal qopheesseetii fi maal qopheeffatteeti dhiingaddee fi bokkasna godhanii jawaadeen kun na wajjin rakkatee wayyaa'e maal naa godhu deemti shakkii keessa gala. Talammadaati. Hamtuu isaan qabdu beekamaati. Amma yeroo aartisanitti aara yeroo sanii tumamee akka fedhan miidhamu garaasi gammada yeroo san. Garuu ammoo as keessatti nama lama bakka takkaa miidhamuu hin danda'u. Namni lamaas bakka takkaa haqa qabaachuu hin danda'u. Si galee isa san hatti itti hojjeessine handeemu magaalaa kana keessa boof hin deemu. Hin deemtu hanga caalaan harka deebiftee caalaassa. Ani caalaas tolaan deebisee dirqamaan deebisee ay darii kaaniif harkatti hin deebisa. Isaas hoggaan deebisee booda gahaasaa naaf beekaa. Maaliif hin ba'u deema?
ijoolleen ilmaan Oromoo hedduutu naan jee mammaaksoroo tokko jira har'a diimaa nyaate gaarree billee ni taa'aa naan jira an sodaa saniin qabu har'a odoo anummaan nyaadhamee jawaadeen nagayaan jiraate anaaf gammachuu ta'uu hin dandeessu. Yaa tokko silaa garuu maali beektaa akka waan diina kana gartee anummaan jawaadeedhaaf babal'isee fi akkas godhu jiran. Isaanii bar akka abbadanii jecha kana akkas godhu jiran. Maaliif akkas bakka dhaabbatan guutuu akka waan zakkoon nama kaayee fi. Tana tadeemu jira. Har'aan tana yoo akka tasaa munuma isaa keessatti yoo gubate zakkoo waatti godhe. Amma gaawaa takkaansi magaalaa kana keessaa baatee dhiiftee hinafu jechuun sirra. Obboleessi keeka ifi balaa barbaadaa waraqaa furatee deemu jiru ni gartaa baala furatee baala jiidhaa furatee deemu jira. Hayyee tana quba qabdaati. Mataan arguu jira. Allama rabbi arguu jirta irra aaru jirta. Kan dhaga'uun. Taa'uun danda'e ajuudduudhaan. Abdiinan ilmoo bakkaan silaa ilmoo gumaasaa irra gaafadhuun rabbiif jecha hawa abbaa ilmootiin tabaddee an haa gaafatu obboleessa kiyyaa an jeeni jeen gabbaas inni daddarbee isaan baas miskiintichi ilmaan isaatti haa sooratu maal isa naqe magaalaa kana keessa jawaati malee nama dabanii sheekha gurguddaa meeqaa jira maan dhaqin dhibbata akkaa jira yoo barbaadan maan iyyaamiin dhibbata akkaa jira danda'uuniin godhaaf dadhabummoo gurguddattiin himaaf maana gaafatiin obboleessa kiyyaa jira kasaftii fi alata abdi bira waa dubbachuu ture saftumaa fi alata saniini dhufee sobee maallaqa sirraa fudhate ijeen gurbaa waraqaa fudhateetti dhaqe. Isa bira dhaqee odoo taatu du'aadeen kun maaliif waalaa kan deemaa ana taatu bultii biyya fiigee ati taatu sababa kanatti adda bittinnooti maalii tokko du'aadeen atis bultii keessa diigee. Anis bultii dia isaan diiga bultii keessa diiguu jechuun safaataan taatu. Silaa bultii iddoo qofa taate rakkoon qabu. Maqaa bultiin diigeeti. Bultiin safaataadha sakko bultiin safaataadha. Maaliif jaartii hambaa jawaatee naan jaamma namni guddaa magaalaa kana keessatti. Beekama gaatan eenyu si haa obboleessa keessi kaa'e. Hajii asii biyyatti immoo giseen nama hiriyaa qe'ee giseen dubbise naan jaambooti obboleessa jaartii obboleessa keessatti fuutee yaani seeqamtu si eeyyame naan jaamma. Akkamittiin nama hojii gabbee jiraatu. Tani silaa inni maqaa kana hochiisuun qabu ni danda'e hochiisuu. Yaa obboleessa kiyya eegaati wallaalu. Anaas si gorsa. Yoo si dhukkubees naas si wallaana hottuma nan jee. Idda deemee alagaa akka tasaa yoo irra mataan dhukkube gorgonama isaa fi anaas waliin qabatanii bira. Arratii fi intala sanuu sila akkatti wali dhuftanii deeti mataa walitti sin qabee fitti sin qabuu qaba. Badala fitti sin qabu ta'e hochiisee xiyya hochiisee. Rabbi illee hin jaalatu zakkoo dhugaa feete nama lama kan wal didi hanga dandeessatu gidduuba dadaa yaada. Ifi isaa waan fadhan haa yaadanii arra ol ka'ee an hedduu takka wallaahi silaan ajjeese hangas takka wanni hin qabu sheenaan qabu bultii diyyaan addana baasee naaf ilmaan kana addanu baasanii kophaan kaayin atoo irra immoo qabaachuu baattu bultiin safaa qaamiti. Anagee antaa hafuura baafachuu fadhu. Nagee an galtee jammana keetti galtee oowwaa hafuura baafachuu fadhu. Hafuura feeta. Jawaatiin firraa eegamoo furmaatiin firraa eegamoo firii fi hafarsaan firraa eegamoo. Rakkoon tana. Moo nama isaan magaalaa kana keessatti diinana godhan haaree inni dawaadha jee baaraan tuttumu kanaan firraa eega. Firiin obboleessa kiyyallee naa hojii dhalatee miti gawwaa ittiin akhiraa. Juwaadeen akkana dalagdee otti bilbilee dhufe akkuma deengada telefoonaan ana faayottee yaamtisanitti. Gabba faayoon tun ammoo tafee teeti dawwala dhalaan tun maara dhaabbatee gabba qutaattaree gadi hin ba'u gawwaa obboleessa kiyyaa fi hafarsaa firiin taatu waan godhi janii ni godha innilleen anamma firiis amantii irraa hin qabu yoo dhugaa feete obboleessa kiyya ni hundeeqa hojii dhalannee xabiyaa isaatiin hundaa'u dachii haazaamaa godhu malee waan takka irraan kaayyenne ati garagalchitu suma jala deema jechuudha. Amma barmaal godhu yoo beektan. Ani deemee mee xiqqisa sammuu kiyya kanaan hafuura baafadha. Ayyee sammuu hafuura baafadha. Qilleensa jijjiirradheetiin kunuma barmatumaan rukutusanii takkaa rafee hirriba nagaa rafee. Sakkoo ifin dadhabsiisin. Maaliif ifin dadhabsiisin jaa? Wallaahi biyya keete dhayitee qabrii seentullee ati jalaa naftu afaan isaanii keessa kalaasa fuulkee hin jiru.
obboleessi kee shaadaansaa ati. Shaadaansaa furmaateen ati. Mee maqaan isaa baran? Akkamitti mee caalatti akka intalli sun caalatti hin deebinedha. Arrammee harbii ka'uu jiraattu eegi. An caalatti hin deebi'aa jechuudha kanarraa. Ani caalaa jibbuus jaaladhuus yoo inni na didee caalaa na deebi'u hin jiru beeki. Sababa obboleeyya kiyya kootu jedhanitti obboleeyya kiyya bulchu kiyya na diige. Sababa sanirratti deebi'ee tagalee kiyyaa kiyyee ifi edoon qiimii duwaadeedhaa qabu ifi furmaateedha. Achiin seenee jara kanaaf hidhaan qabu achiin seenee. Caalaa nafis hin deebi'u hin jiru. Caalaa dirqamaan hin deebisa tasanii. Na didullee safoo. Muraa mataa kiyyaa dirqama. Marii barbaada. Yeroo na feesiftedha. Kanatti rakkatin. Niin obsa. Nama inni itti dhiyaatus gaggaafadhee anaatutu jala godhu. Isa beeku dirqamaan deebi'a alaa kulli haa tolaan dituus. Inni deebi'a. Deebiinsaa garuu ammoo wararkaan teenya inshaallah eegaan sammuu xixiqqishoo furadhe booda haa taatu saniifin kophaa ta'etti dhufee nageessin jechuu dhufe. Asitti dhufnee eessa bakki naaf jechuudha garuu boruu raawwata akka jennee amma akkaaniiti bakka kophaatti yoo dhagarruun kan. Inni nuugaa kunoo ganda keessa deemee maqaa kiyya guyyaan asirraa fayyadamu himaa jira beektaa. Sabtii fi aladaa jee beekte. Sabtii fi alada fayyadamaa baay'ee. Boru inshaallah yeroo biyyee bakka itti wal agarru. Itti haa taatu qilleensi ganda kanaa shakkiidha haaraya. Inshaallah wararkaan teenya boruu haa taatu. Boru telefoonaa wal agarra. Inshaallah. Telefoonaan isaa ta'uu qaamaanis bakka itti wal agarru siifin himaa. Nagayaan bulu.